عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمار كفونا كم جلتن أجي فتوتا في دعوتوتا فيديو يوتيوب جواب بيس قرآن أكم جلتن نجا في يوم خيسني أران تروان هاران كبدي سنيرفه أكم بيكم مانغو أمرفه بك هيدوتي namni yeroo rakkoo irratti himuun harkaa ture. Asumaan abbaa kaampaanii gaafachuu barbaadeeti. Maangoon kun ekspaardeetiin isin as gubbatti dhooytan kun ekspaardeetii feekiidha moo maaliif maangoon kun ni ajaa'a yeroo daa'imni dhugee ni qoqqofata. Maangoon kun bakka hedduutti harkaa ture jechuudha. Yeroo irraa banan daayirektiin uma cincaachuu ni ajaa'a. Akka ajaa'ibaa kanatti ajaa'a amma kan kaasuu deebi'ee jechuudha. Ni ajaa'a. Raammaadha jechuudha hayyisaadha. Kanaaf warri kaampaanii maangoodha. Maangoo keessan ekspaardeetii yeroo lama hin barreessinaa. Yeroo takka barreessaa jechuudha. Waan kana TikTok gubbatti nagara ture. Ekspaardeetii yeroo lama akka dalagamu. Kun fakkeenyaaf guyyaa 17 ji'a 4 bara 2027 ekspaardaatti. Ni cincaala. Ni cincaa. Rakkoon isaa maali jechuudhaaf.